Ameerikaa bakka bu'uudhaan marii nageenya Paakistanitti kan imalan itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance ture. Qondaalli Ameerikaa kun eega mariin sun waliigalteedhaan malee xumuramteetiin booda ibsa miidiyaalee godheeti kan ture. J.D. Vance akkana jechuudhaan waa'ee haala marii sanii ibse. Gara tokkoon nan gammadee gara kaaniin ammoo hedduu tokkoon gaddi jechuudhaan dubbii miira lama yeroo tokkotti addunyatti hime. Qondaaltichi kun akka jeetti Ameerikaa fi Iraan wajjin yeroo dheeraatiin booda fuulaa fi fuulatti wal arguun na gammachiisee ture. Garuu ammoo falmii yeroo dheeraatiin booda waliigaltee malee gargar bahuun na gaddisiisa jechuudhaan deebii addunyaa guutuun furmaata ja'amee eeggamaa ture danqaa ta'uu isaa miidiyaalee irratti ibsa kenneeti ture. Kabajamtootaa fi daawwattoota lammii miidiyaa qophii keenya kan waliigalteen marsaa jalqabaa kan Paakistanitti godhame Ameerikaadhaa fi Iraan waraana dhaabuu ilaalchisee akkamiin xumurame maaltu gufuu ta'e kan jirurratti xiinxala walitti qopheeffannee isiniif biraan gahuuf jirra. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turan afeerraa keenya. Tarsimoon Paakistaan marii kana milkeessuudhaaf kaastee fi ifaajiin Paakistaan nagaya fiduudhaaf carraaqxee kan galatoomfate. Itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance yeroo marii godhaa turretti humnoota waraanaa Ameerikaatii fi hooggansa Ameerikaa qunnamuudha turre. Fedhiin Ameerikaa waliigaltee kanaan akka kabajamu Ameerikaa bakka buunee milkeessuuf yaalleeti turre. Garuu Iraan waan kana fudhachuudhaaf fagoo turte. Kanaafuu waliigalteen kun gama Iraaniin akka hin milkaa'in hanqate niin dubbadha. Iraan ammoo Ameerikaa caalaa rakkachuun isii waan hin oolle jechuudhaan itti aanaan pirezidaantii Ameerikaatii fi loltuu duraanii J.D. Vance erga waliigalteen Paakistaan waliigalteedhaan malee xumurameen booda ibsa miidiyaadhaaf kennan irratti dubbatan. Gama dhumatti qondaalli Ameerikaadhaa kun waa'ee Iraan irratti akka gama Iraaniin hanqatee fi irra caalaa fuulduratti immoo waliigalteedhaan malee xumuramuun marii kana Ameerikaa daran akkasumas Iraaniif dhukkuba ta'uu akka maltu akeekeeti ture. Iraan bakka bu'anii waa'ee marii kana ibsa kan kennan hoogganaan paarlaamaa Iraanii fi miseensi mana marii kan ta'an Mohammad Garabaaf nama jaamudha. Nama siyaasaa Iraan keessatti bakka olaanaa qabanidha. Marii kanaan dura Ameerikaadhaa fi Iraan wajjin godhan bakka bu'ummaadhaan Iraaniin kan hirmaatan nama turedha. Qondaalli Iraan kun xumura marii nageenya Paakistanitti waliigaltee malee xumurameetiin booda miidiyaadhaaf ibsa kenneeti ture. Akka isaan jaanitti durumaanuu nuti mariin kun marsaa kana irratti akka waliigalteedhaan hin geenye tilmaamnee jirra. Biyyoonni waggoota hedduudhaaf dhimma baay'ee irratti wallabbii qabnu marii takkaa fi lamaan milkaa'u. Ameerikaan namoota haaraa amanamoo hin taane waan jijjiirtee nuti ergiteef kun ammoo rakkoo ta'uutu jira. Kanaan dura yeroo nuti marii irra jirrutti marii irra godhaa turretti nu duuba lolli tarkaanfiin Iraan irratti fudhatamaa waan turteef walumaa galatti hanqinni amanamummaadhaa fi iftoominaa jiraachuu dhabuun gama Ameerikaatii waan mul'atteef waliigalteedhaan malee akka xumuramu kan goote Ameerikaa ta'uu isiidha. Qondaalli Iraan kun dubbateeti jirti. Haa ta'utii malee garuu tattaaffiin Paakistaan gootee galateeffachuu barbaanna jechuudhaan qondaaltichi kan itti fufe. Paakistaan ammoo gama isiitiin marii kanaan booda eega ibsa miidiyaa biyyattiitiif kennaniin yeroo gabaabduudhaaf hamma nuti if ilaallutti waa isinis ammoo gara waraanatti hin deebinaa jechuudhaan qaamota biyyoota lameenii akka waadaa galchite miidiyaa irratti ibsaniitu turan. Achumatti aanuudhaan yeroo gabaabduutiin boodammaas waamichi nageenyaa gara Paakistanitti isiniif ni godhama. Yeroo sanitti hanga yeroon sun geessee nuti isin waamnutti immoo hadaraa jechuudhaan akka biyyoota lameenitti dhaabbatan ibsa kennaniitu jiran. Haa ta'utii malee biyyoonni lameen Iraanii fi Ameerikaa jidduutti garaagarummaan bal'aadhaa fi fagoon jiraachuun yaaddoodhaa fi miidiyaaleen biyyattii keessattuu ajandaaleen gama Ameerikaatiin raabsamuuf rakkoo guddoo ta'uun ni himama. Haa ta'u malee dhaabbanni biyyoota gamtoomanii Ameerikaa fi Iraan gara mariitti akka deebi'an waamicha dhiheesse. Barreessaan olaanaan dhaabbata biyyoota gamtoomanii Antonio Guterres Ameerikaadhaa fi Iraan garaagarummaa isaanii karaa nagayaatiin hiikuuf hatattamaan gara mariitti akka deebi'an waamicha dhiheessan. Muddamni biyyoota lameen gidduu jiru balaa hammaataa uumuu akka danda'u Guterres yaaddoo qaban ibsuudhaan dhiibbaa giddugala bahaatiif furmaanni waraanaan akka hin jirre kunis ammoo karaa nagayaa waaraa kan fiduu danda'u dippiloomaasii qofa jechuudhaan dubbate. Dooniiwwan daldalaa hulaa Hormuz
bilisummaadhaan akka socho'an nageenya isaa eegamuu qaba jechuudhaan Guuteres kan dubbatan waggaa ta'u. Kana ta'uu baannaan garuu diinagdeen addunyaa irratti miidhaa guddaan akka gahu beeksise. Dhaabbilee dhaabbata maallaqa addunyaa IMF, baankii addunyaa World Bank fi dhaabbileen anniisaa idil addunyaa biyyoonni dhiyeessii anniisaa daangeessuu dhiisuudhaan akka qabanii fi meeshaaleen gara biyya alatti ergaman hedduu ugguruu akka dhiisan akka irraa of qusatan cimsanii akeekkachiisan. Hawaasni idil addunyaa ammoo nageenya naannichaa fi addunyaa mirkaneessuuf Ameerikaa fi Iraan gara mariitti akka deebi'an dhiibbaa godhuu akka qaban waamicha kan dhiyeesse itti gaafatamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii Antonio Guterres ture. Akka miidiyaaleen tokko tokko jedhanitti Tiraamp marii nageenyaa Iraan wajjin taa'uuf guyyaa lameen fuuldura keenya jiru kana keessatti waliigalteedhaan xumuruuf akka qophaa'aa jiran miidiyaaleen Paakistaan gabaasaniitu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp yeroo dhumaatiif gara Paakistaan imaluun waliigaltee nageenyaatiin xumuruuf jila Iraan waliin kallattiidhaan akka wal arguu beeksisee jira. Erga mariin nageenyaa itti aanaan pirezidaantii Ameerikaa J.D. Vance jila hooggantoota Iraan wajjin taasisan waliigalteedhaan malee xumurameen booda Tiraamp kallattiidhaan dhimma kana keessa galuun gara Paakistaanitti imaluuf murteessaniitu jiran. Tiraamp jila hooggantoota Iraan waliin marii kallattiidhaan fuulaa fi fuulatti wal harkanii godhuudhaaf akka qophaa'anii jiran miidiyaaleen Paakistaan, miidiyaaleen akka Iraq New Agency fi Sama TV'n gabaasaniitu jiran. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp marii marsaa lammaffaa kana milkeessuuf gara Paakistaanitti ni imalan. Imalli kun Tiraamp kufaatii siyaasaa biyya keessaa fi dhiibbaa diinagdee biyya isaanii irra dhuftee mudachuu jiru if eewaluudhaaf tarkaanfii lubbuudhaa kan fudhatan ja'a xiinxaltoonni akka himan. Waan mariin jalqabaa kufeef Tiraamp dooniiwwan hulaa galaanaa Hormuuz akka hin dabarre to'achuuf ajaja hulaa galaanaa Hormuuz cufuun akka kennan ni yaadatama. Kunis gatii boba'aa addunyaa irratti akka dabalu gochuun diinagdeen addunyaa jeeqeeti ture. Gochi kun qeeqa cimaa bulchiinsa Tiraamp irratti kan fidee jirudha. Tiraamp rakkoo kana yeroo dhumaatiif furuudhaaf marii marsaa lammaffaa gochuuf karoorfateeti jira. Iraan marii marsaa lammaffaan kun akka hin danqabneef jecha waa'ee hulaa galaanaa Hormuuz ammaaf kaasuu akka hin barbaanne ibsaniitu turan. Akkasumas yeroo marii marsaa lammaffaatiif qophiin kallattii garaagaraatiin godhamaa jirtutti Iraan ammoo waraana Israa'elii fi waraana Ameerikaatiin ijaarsi magaalota gurguddoo Iraan keessaa diigamee fi akkasuma kasaaraan dhaabbilee garaagaraa irra jirtu akka herreeggachaa oolan miidiyaaleen Iraan ibsaniitu jiran. Akka herreega miidiyaaleen Iraan ibsanitti kasaaraan walumaa galatti doolaara biiliyoona 270 ol waan ta'eef Ameerikaadhaa fi deeggartoonni Ameerikaa beenyaa kana nu kafaluu qaban jechuudhaan ibsa baasaniitu turan. Kabajamtootaa fi dhaggeeffattoota lammii miidiyaa qophii keenya kan dhimma Iraanii fi waliigaltee Iraanii fi akkasumas waliigaltee Ameerikaa maaliif gufatee fuulduraaf marsaa lammaffaa maaltu eegama wantoonni amma jiru maalijuu isiniif dhiyeessine asirratti goolabna. Hamma dhuma qophii keenyatti nu faana turuuf hedduu galatoomaa horaa bulaa deebana jenna.